Ashamar kafuune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa du'arraaf qabannee dhiyaanne isinitti munkasifaana turuun ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti mootummaan faashistii Abiy Ahmad ilmaan Oromoo Walloo hidhuu fi ajjeesuun itti fufee jira. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti ilmaan Oromoo irratti hidhaa fi doorsisni itti fufee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo ana Jillee Dhummuugaa keessa guyyaa kaleessa jechuun muddee 6 bara 2020 takka ilmaan Oromoo Walloo magaalaa Sanbatee irraa humna waraanaa Abiy Ahmadiin ukkaanfamanii jiru. Namooti humna waraanaa Abiy Ahmadiin ukkaanfaman keessaa kan ammaaf maqaan nu gahe isaan armaan gadiiti. Tokko Abdallaa Shia Sangobee, lama Abdalaziz Indiris, sadi Umar Kichuu, afur Aliyyi Hasan, shan Muhammad Amin Shaggooti. Akkasumas kaleessa galgala namoonni hedduun magaalaa Caffaa Roobit keessatti dhahamuun himame. Itti dabaluun guyyaa har'aa kana saanaa dawaa Caffaa magaalaa Garbii keessatti Indiris Abduu Hussein nama jedhamu osoo inni waa takka quba hin qabaanne waraanni Abiy Ahmad kun rasaasa itti roobsuun ajjeesanii bira darban jedhe gabaasni arganne. Ganama har'aa kanas magaalaa Kamisee keessatti uummanni nagaa dararamaa jiraachuun dhagahamee jira. Akka namni bilbilaan dubbifne tokko jedhutti waraanni kun akka tasaa osoo nuti quba hin qabne dhufee waan nutti seeneef uummanni keenya akka karaa irraa maqaan dhaamsa uummata keenyaaf dabarsaa jechuun dubbate. Waraanni kun haala amma uummata keenya laalaa jiru kanaan ilmaan namaa waan lafarratti hambisan hin fakkaatu. Kanaaf uummanni biyyoota alaa garaa keessa jirtan kan quuqama sabaa qabdan uummanni keenya akka karaa irraa nuu maqaan kallattii hundaan bilbilaan dhaamsa dabarsaa adaraa keessan jechuun dubbate maddi keenya kun. Oduma wal fakkaatuun aanaa baatee keessatti ilmaan Oromoo mootummaan biltiginnaa karaa gubbaatti rasaasaan rashanuu maddi keenya madda nageenyaatime. Warra waayyuu keessatti isin shanee jechuun nama baay'ee hidhanii kaantumaa jiraachuu dubbatu maddi keenya kun. Namoota wareegaman kan ammaaf maqaan nu gahe tokko ilma Maammee Ammishee, lama ilma Husseen Muhee, sadi Aaddee Gurreeti. Namoonni lama maqaan nun gahin dhalattoota Garfaa ta'uu dubbatu maddi keenya kun. Oduma wal fakkaatuun Horro Guduruu Wallaggaa Jaardagaa Jaarteeti fannoo Amaaraa uummata Oromoo 20 takka ol ajjeesuun dhagahame. Godina Horro Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardaa Jaarteetti ganda Horroo Loogoo jedhamtutti finxaleeyyiin Amaaraa faannoo fi milishaa waliin ta'uun uummata Oromoo naannichaa irratti lola banuun yoo xiqqaate namoota 20 takka ol ajjeesuu maddi keenya madda nageenyaatime. Akka maddeen keenya jedhanitti maanguddoota dubartoota dabalatee maatii tokko keessaa namoonni 6 wal faana ajjeefaman jedhu. Onkololeessa 10 bara 2020 takka irraa eegalee humnoonni finxaleeyyii Amaaraa humna biltiginnaa waliin waltumsuun godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti uummata Oromoo jumlaan ajjeesaa jiru. Namoota Karrayyuutti ajjeefaman irraa kanneen lubbuun hafan manneen hidhaa biltiginnaa Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa garaa keessatti argamu maddeen himan. Bal'ina oduu kanaa Saabboontuu Wallootu qaba. Namoota Karrayyuutti ajjeefaman irraa kanneen lubbuun hafan manneen hidhaa biltiginnaa Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa garaa keessatti argamu maddeen himan. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee Araddaa mootummaa jedhamu keessatti poolisii humna adda Oromiyaa fi qaamolee nageenyaatiin ajjeechan sukkunneessaa abbootii gadaa fi hirmaattoota jila yaa'ii gadaa miciree jiran irratti raawwatameen namoonni 14 ol lubbuun darbanii namoonni 25 ammoo bakki buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama. Namoota qaamolee nageenyaa mootummaatiin ajjeefaman keessaa abbaa gadaa dabalatee miseensonni gadaa micilee akkasumas miseensonni maatii tokko abbaa fi ilmi kan jiran yoo ta'an namootni 14 ajjeefaman waliin guyyaa tokkicha awwaalamaniiru. Qondaalonni biltiginnaa gama isaaniitiin ajjeechaa poolisiin isaanii ifatti raawwateen kana haaluudhaan shintuu raawwate jechuun ibsa miidiyaaf kennanis namoota ajjeefaman irraa kanneen lubbuun hafan yerumadha sanitti konkolaataa poolisiitiin fuudhamanii adeemuu ilaalchisee waan jedhan kan hin qabne turan. Haa ta'u malee odeessa maatii wareegamtootaa fi maddeen alarraa arganneen namoonni jila gadaa Karrayyuu irraa qabamanii ajjeefamuun reeffi isaanii argameen alatti kanneen bakki buuteen isaanii dhabame ture yeroo ammaa kana manneen hidhaa biltiginnaa garaa keessatti mul'achaa jiru. Maddi keenya qaama mootummaa keessaa yaadanuuf kenne
kan sodaa nageenyaa fi jecha manqasaa akka hin dubbatamne barbaadu tokko akka jedhutti guyyaa gaafa ajjeechaan sun raawwatame halkaniin namoota lubbuun hafan keessaa gariin godina Shawaa Lixaa magaalaa Halootaa fi Mogoriitti geessuudhaan guyyoota muraasaaf hidhanii akka turan ragaa ba'a. Namootni ajjeechaa kanarraa hafanii gara manneen hidhaa kannanitti gaggeeffamanii turan keessaa muraasni reebichi irratti raawwatamuu fi ajjeechaa otuu san arganii maatii isaanii irratti raawwatameen hedduu rifatanii waan turaniif tasgabbaa'anii isaa waliin haasa'uu akka dadhaban illee maddi keenya kun himee hidhamtootni sanneen guyyaa tokko booda konkolaatni fudhatanii yeroo lammataatiif bakka hin beeknamnetti dabarsuun dubbata. Gama biraatiin odeeffannoo maatii wareegamtoota irraa arganneen hanga yoonaatti namoonni lubbuun hafan eessatti akka hidhamanii fi jiraniif lubbuun jiraachuu isaaniifuu ragaa qabatama akka hin argatin jiran OMN odeeffateera. Namoota kanneen barbaachisuuf manneen hidhaa godinicha dabalatee kanneen magaalaa Finfinnee keessas iyyeeffatanii akka hin argatin jiran kan himan miseensi maatii OMN dubbise kun guyyaa har'aa namoonni 25 godina Shawaa Bahaa Aanaa Lummee jedhamu jiru odeeffannoo jedhu dhagahuun agarsiitti imalaa jiraachuun dubbata. Qaamoleen mootummaa ajjeechaa sukkunneessaa kana erga raawwatanii fi hawaasa nagaan kanneen burjaajessuuf namoota lubbuun hafan qe'eerraa fageessanii hidhuun isaanii garaa jabeenya isaan ilmaan Oromoo irratti qaban agarsiisaa kan jedhu miseensi maatii OMN dubbise. Kun waan hunda caalaa haqa hawaasa keenyaa dhoksuuf ofiin ajjeesanii shanee jechuun isaanii garaa nu gubeera jedha. Dhumarratti namni kun ajjeechaa sukkunneessaa hirmaattoota jiila gaddarratti raawwate kun tuffii sirnichi aadaa fi duudhaa Oromoof qabu agarsiisaa jiraachuun gumii abboota gadaa hanga yoonaa dhimma kanarratti homaa jechuu dadhabus muufii guddaa isaan keessatti akka uume hima. US fi Ameerikaa dabalatee biyyoonni jaha mootummaan Itoophiyaa hidhaa sabummaa irratti hundaa'e raawwachaa jiru yaadda'uu ibsan. Bal'ina oduu kanaa Sayyid Dawweetu qaba. US fi UK dabalatee biyyoonni jaha mootummaa Itoophiyaa hidhaa sabummaa irratti hundaa'e raawwachaa jiru yaadda'uu ibsan. Ameerikaa fi United Kingdom dabalatee biyyoonni jaha hidhaa sabummaa irratti hundaa'e jedhan Itoophiyaa irratti deemaa jiru ilaalchisuun ibsa waloo baasan. Biyyoonni kunneen ibsa waloo isaanii kanaan gabaasaawwan hidhaa namoota sabaa irratti bu'uureffate jechuun mootummaa Itoophiyaa himatanii yaadda'uu himan. Ibsa waloo kana kan baasan Ameerikaa, UK, Austraaliyaa, Kanaadaa, Deenmaark fi Neezerlaandiidha. Biyyoota kanneen keessaa gara caalu lammiileen isaanii magaalaa Finfinnee akka gadhiisanii bahan watwaataa turan. Ji'a dura finciltoonni Tigraay magaalota Dasee fi Kombolchaa to'achuu fi mootummaan labsii yeroo muddamaa baatiiwwan ja'aaf turu labsuu hordofee miidhaan namoota gabaafamaa ture. Haa ta'u malee poolisiin Finfinnee fi qondaalonni mootummaa hidhaan raawwate kanneen garee shororkeessummaa deeggaruu shakkaman malee sabummaa irratti hundaa'uun kan raawwate miti jechuun deebii kennaniiru. Dhalattoonni Tigraay BBC magaalaa Finfinnee keessaa dubbise immoo yaaddoo akka qaban himaa turan. Dhimma kanarratti koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akkaataa hidhaan itti raawwatamu ilaalchisee akka yaaddoo qabuu fi of eeggannoo akka qabamuu malu ibsee ture. Biyyoonni kunneen ibsa baasaniin gabaasaawwan hidhaa lammiilee Itoophiyaa sabaa irratti hundaa'e raawwatuun guddoo yaaddoo himan. Dabalataan namoota hidhaman himannaa malee taa'aniiru akkasumas haala hin mijanne keessa jiru jedhan. Adeemsa kunneen gara caaluu mirga idil addunyaa kan sarbanii fi ammuma dhaabbatuu qabu jedheera ibsichi to'attoonni idil addunyaa akka daawwatan waamicha taasisu. Miidhaa tuttuqaa saalaa lola kaaba Itoophiyaa keessa deemaa jiru walqabatee biyyoonni kun yaaddoo qaban kan ibsan yoo ta'u kanneen lola keessa jiran lammiilee nagaa akkasumas hojjettoota deeggarsa namoomaa akka tiksan dhaamaniiru. Lolli kun waraanaan furmaata argatu kan jedhan biyyoonni kun lola akka dhaabbatuu fi waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'u gaafataniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaatti erga jalqabee waggaa kan darbe yoo ta'u sababa lola kanaan lammiileen miliyoona 9 ol deeggarsa nyaataaf saaxilamaniiru jedha UN. Lammiileen miliyoona 2 ol qe'irraa yoo buqqaan uummanni 400,000 ol ta'an ammoo haala beela fakkaatu keessa jiru jedheera UN. Lolli kun dhaabbatee mariin akka furamu carraaqqiin itti fufeera. Biyyoonni waloon ibsa baasan kunneen saal duree malee dhukkaasichi dhaabbatee mariin akka eegalu waamicha taasisaniiru. Lammiileen Itoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hammateef waliigaltee biyyaalessaa karaa siyaasaa fi seeraa akka tolchan biyyoonni kun dhaamaniiru. BBCtu gabaasa. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduunarraa qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.